أما السنة إني والجاي كني عدان كنت سيسة إشين قرن وقاس فمتها إشين مرتفعة ديمتون عفن قال لقاعد يتساجد كوماندر هاتو أين يقوم أطول من ساجد فجيني ديوتن سوتشيشو كنت خرج فيتو جبات نافلات أجا جماعة تعالي لقى أكجلانا يوكان أكلك بوتي تسنمتي ودندا وانتو كسر فدمي بس تبقى كسافاتي إنجالة إيه ممكن تنجد ما تبقى جالنا ملي ولتي دمون أكانت بنتو وركتشودا أقرتي دايت كم كوفر كيسا كسر مال إيه جالة اللي تجري ومولد icciitii kana garuu akkana irraa tuffattuun barbaadu. Icciitii kana nama kamittuu himeen beeku. Waadaa akkanaa galtuun barbaada. Waadaa siifan kadhatu. Na amani. Ilaa roobdu. Ani baay'een si jaaladha. Laphee korreen si jaaladha. Galatuma. Kanaafuu ani si jaaladheera. Si jaaladheera. Galatoomi. Nebichiti janatti kon qabani sinjaaladha. Sitti meera bar. Akka kanaafuu ani si wajjin jiraachuun barbaada. Icciitiin kiyyas kanuma. Si wajjin jiraachuun barbaada. Kanuma icciitiin. Maali? jaalalli kan kee kun kan hojii keenya cimsoo ta'e malee kan dhuunfaa kan kee kan taane bari. Yaa Waaqayyo. Tole maal gochuun qaba ture? Maal gochuun qaba ture? Haala kanaan icciitii siif himame wajjiniin akka awwaalamtu bari. Maaloo doktar. Maaloo nan ajjeesina. Maaloo natti hin taphatinaa doktar. Haati koo dhibamtuudha. Dhibannoo dhan nuti. Jallis. Ilaa doktar. Kunu waan tokko kunu. Icciitiin gidduu jiru baastee nama tokkotti hin tataanan arraba kan kee sirraamu. Kunu doktar. Eeyyen. Waan tokko dubbadhu. Afaan takka dubbadhu. Bayam. Tole. Ifama garuu daa'it akka dubartii tokko akka ati nagaadhattus barbaadee miti yookaanis akka ati jaalala kootiin miidhamtu barbaadee miti. Ambar jaalala keetiin miidhamaa jira. Hojii kootis gabbee hojjechuu hin dandeenye. Qabeenya abbaa kootii sababa kootiin yoo harca'u ija koo dunuunfadhee gurra koo cufee bar jaalala kee qofa yaadaa jira. Ka'an akkas hin taane irra deddeebistee jira daa'it. Jaalallee qabdu. Ati immoo yeroo hundumaa cimina jaalala kee qofaa osoo hin taane dadhabina ishee illee qajeelchitee hojii jiraachuu qabdu. Kan akkana gosuutuuf hin kan
Heeruti. Wanti sirreessuuf waggaa hedduuf yaalee wanta argadhe ganamu. Hiriyaan jaalalaa bari daa'it hojii yeroo dheeraatti kan qaramudha bari. Obsitee amala barbaaduun jaalallee kee ijaaruu qabda. Ani kanaan booda kan barbaadu wajjin jiraachuu. An jaalallee qaba bari daa'it. Maal? Eeyyee barnootaaf biyya biraa deemee hanga dhufutti eeganii jira. Kanaaf waan tokko si gochuu hin danda'u daa'it. Kamu olte? Agak terapi. Mana inspektor Asanti sakana? Iya sakana sini. Laki ati le nambek ani riashit wajjin hojjenna. Tole seenaa. Fayyumaa miti? Fayyaa galata. Ati le nambek bareedduu koo anatti si beeka malee. Anas hin beektani maqaan koos bareedduu miti. Sirriidha. Bifa keeti malee maqaan kee bareedduu miti. Bareedduudha soo siin jedhe immoo sitti xiqqaata malee sitti hin baay'atu. Jettaniire? Maal nan balleesse? Lakki. Maalan godhaa waaqa kana? Waan ani isa godhe hin beeku. Maali maal taatan? Ilaa ganamaa ka'ee amma galgalaatti kun akka fardaatti hin gulufa. Jechuun naaf hin galle maal jechuu barbaadaniiti? Maaloo kun sitti dulloomnanii muti isinii jettee kan na waamtu. Kanaaf waqatti ture? Maarree. Ani kabajaaf jedhee waan aadaa ta'eef malee ani umurii keessaniif jedhee miti. Eeyyee gaagifti koo akkasnaa jedhi malee akkasnaa hin jedhi malee. Maali gaa bareedduun akka keetii kun ol seenii naan jechuun dagatte moo maa inni saree? Maaluu siinaa dagadhee miti oduudhaan na qabdu miti. Homaa miti. Tole haa ta'u. Yeroo baay'ee. Elaa bareedduuti. Asaantiin si argachuu ishiitti rabbumatu ishii jaalata dhugaan siin jedha. Maaliif? Akkam? Bareedduu akka keetii kana nama amala akkanaa qabu kana argachuun ishii elaa ati bareedinni kee dhugaan siin jedha akkana jedheetoo dubbachuu hin danda'u. Akkam maal jechuu barbaadanii? Dhugaan siin jedha bareedduu akka keetii argachuun ishii baay'ee na dhiba. Ati bar modeelistiidha. Bareedduu addunyaati. Miidhagina keetiin miisi Oromiyaa miisi Itoophiyaa fakkaata dhugaa siin jedhe. Natti baay'istan. Lakkin baay'anne sitti xiqqaata malee. Ati miisi Oromiyaa miisi Itoophiyaa miti. Miisi Afrikaa miisi addunyaa dha'oo siin jedhe dhugaa siin jedhe. Tole amma reefu na baay'istan. Lakki sitti hin baay'atu. Elaa yeroo tokko bareedinni qaama duwwaa miti. Isa keessattuu amala kee. Akkatti kun na keessumsiisa. Buna naan jette shaayii naan jette kana caalaa maaliin? Kun hundumtuu bareedina dhugaa siin jedha. Ani kanan jedhu bashu. Hamma yoomitti hojjettuu mana kanaa taati ati umurii kee mana kanatti fixxaa siin jedha. Maalan godha jettaniitu? Kuni carraadha. Carraa miti. Kuni carraa miti. Gonkumaa ta'uun qabu. Bareedina qabda. Amala qabda. Waan hundaa waan guutuu qabda. Yeroo tokko addunyaan kun baay'ee nama dhibdi. Bareedduun akka keetii gonkumaa hojjettuu mana kanaa ta'uun qabu. Dhiifa manaa godhiiti yeroo tokko miilatu garagalee mataa hooqaa kan jedhan sun dhugaadha. Hojjettuu mana kanaa kan ta'uu qabdu inspektar Asaantiidha malee sii miti dhugaa siin jedha. Akkanan jedhamu. Dogongortanii. Dogoggora waan dubbadhe tokko hin qabu waan sirriin dubbadhe. Yeroo tokko dhugaadha carraadha. Garuu carraadha jettee akkasitti taa'uun qabdu dhugaan siin jedha. Maalin godhanii maalin gochuu danda'a? Dhiisime egaa amma kana yaanis eegeera
Inspektara Saantiin waan dhuftu natti hin fakkaatu mee ka'eetan deemanan ariifadha. Amma dhufti amma maaliif hin eegdan? Lakki iddoon hin deemuun qaba. Jechuun obboleessi kiyya tokko biyya Ameerikaatti har'a magaala kana gala. Kanaaf isa simachuun qaba. Biyya Ameerikaa jechuun biyya alaamu? Eeyyee Ameerikaa irraas gala. Kanaan dura si'a meeqanatti bilbilaa ture. Intala bareedduu wayii kan aadaa koo beektu naa barbaadi. Nan fuudhaa naan jechaa ture. Waan hundumaan fuudhin mari'annaa koottuun jedheen har'a galgala kun magaala kana gala. Marree bareedduun guuteetti argitee fiire? Ayi bareedduun eessaa argamti? Yoo argamtees yoo qaamaan bareedduu taate amalaan bareedduu miti. Waan hundumtuu faalladha eessaa argamti jetteeti. Ta'us yoo barbaada hin dhabamtu jedhee yaadu. Isallee hin dhabamu. Kunoo rabbi gaarra waan mana kana na fideef hin beeku siin jedhe. Bashuunaan jettee miti? Eeyyee. Mee waan hundumaafuu bilbila qabdaa? Bilbila nan qaba. Natti meeqa bilbilli kee? Duwwaa 9. Duwwaa 9. 13. 13. 88. 88. 40. 40. Tole egaa waan ajaa'ibaati. Waan hundumaafuu siifan bilbila. Ila icciitii kana nama tokkichatu akka nimne. Inspektara Asaantitti bilbila nama akkanaati riyaa keessanii kennee akkan jenne adara. Ani fi inspektar ila mana barumsaatii kaanee umurii baay'ee waliin dabarsine. Bakka hojjetittis waliin hojjenne. Kanaafuu waan kana dhageenyaan hojjettu mana kootii situ mana kootii baasi jettee anaan wal dhabe. Kanaafuu icciitii kana nama tokkichatu. Tole homaa rakkoon. Adara. Jadi gaa nagaatti. Tole gaa homaa iyyuu hin diddami. Homaa rakkoon hin jedhu. Agarta. Kun ga'ee hojii keessatti. Hojii siif kenname haala gaariitii waan baateef qarshiin kun akka siif kennamu murtaa'e. Kun kan kooti doktor. Ammas hojii siif kenname sirriitti fiixan baata taanaan itti siif dabala. Qabi. Galatooma doktor. Taayin xumurre. Isa kana ammoo hojjettuu ishiitiif kennita. Maal godhi jedheeni? Yoo ishiin hojii ooltee galtu nyaata wajjin akka kennitu itti himta. Maaliif ifatte? Lakki jechuun akkamitti kennama jedheeta malee waan biraati miti. Akka itti kennamu yoo nyaanni kennamuufi qophaa'u nyaata wajjin bulbulamee akka itti kennamu itti himta. Yoo kennu sodaatti hoo? Kun waan nama sodaachisu hin qabu. Dawaan kun hojii isaa kan jalqabu tureeti. Garaa keessatti guddachaa kan dhufu. Kanaaf wanti ishee shakke tokko illee jiru. Akkas taanaan oma rakkoon jiru hamma hin kennaa jiru. Garuu dawaa kana walitti galtu tokkichise arguu qaba. Homtu rakkoon hin jiru. Tole. Jawaan dhufa. Natti niqe.
Sitti ka'eemmoo. Jinni sitti hafooti maaltu natti ka'a? Har'ammoo maalan balleessi mee balleessite naan jedhu. Maal balleessitu? Ati hoo maal balleessitu? Qulqulluun nama akka keen argamu hin argamu. Dhugaan siin jedhan argamu. Hoon balleessis dhiifama qaba. Ganama siraa'uu nagaan si biraa deeme jidduma kana keessatti maal xumamee jira? Dhiifama kee waliin boolla lixi. Ana kuumeedhaaf yoo jedhe. Kuumee. Biiroo akkasitti guyyaa guutuu gubachaa oolu. Galgala hoon qalee qabbana qabu. Kiyya kun maal inni? Maal naa wayya? Akkasii kan hin jedhu. Hojiin keessa adii 24 biyyituun si malee nama biraa kan hojjetu hin qabdu jechuudha. Mee maal godhu? Ijoollee xiyyaaf jecha ijoollee qofaa miti siifis jecha hojjechuun dirqama. Maqaa ijoollee xiyyaa gadi hin kaasin hamaa isaanii fudhadhuuti. Amiin. Amiin. Kan isaanii qofaa miti hamaa kan keessaa naaf haa taasisu. Kan hin jedhu akka feeta joorte gaafa galtu kan ani taa'ee asitti si eegu waardiyyaa keetii miti kana beeku. Maaliif na eegda silaa ofirtuu naan qabaan badhaadheetan seena maaliif na eegda sin jedhe bara. Kana quufni maaliif na eegda? Gooftaa kiyya qooda akkas naan jettu sin barbaadu mana gannaa lakkisi bayooti si wayyu. Jette bakka caalamaa jechuu barbaadda jettee. Isa dhiisa amma isa dhiisitii ilaa yoo barbaadde waaddii yoo barbaadde immoo ituu gaarii isaa nu godhiiti. Akkasii. Nyaanni bifa bareeda isaa rafna tole. Kan hin jedhe eenyu har'a immoo dhaqeeti kanaan goyyoomsi jettee kan si ergite eenyu ishee. Eenyu isheen immoo akkas naan jettu. Kee guyyaa guutuu wal kurkursaa hortan san kaa ammaaf sin barbaadu gowwaan ta'e mana jirti dhaqi kanaan goyyoomsi jettee si ergite. Maaloo kun maal ollaan maal si jedha mee sagalee qaqqabadha. Ollaan waan fedhe haa jedhu maaltu nama caala waa'ee ollaa dhaga'uun isaaniin oola gaafa karaa irratti baastee gannu harcaastu dhaga'uun isaaniin oolu amma hoo dhagaa wayyaaf sirii. Maal narraa barbaadame natti maal narraa barbaadame natti. Wannan sirraa barbaadu sitti moo? Si ajjeesuun barbaada. Ana kofaltee? Ana abbaa manaa keetii bara abbaa ijoollee keetii. Akkasii akka abbaa manaa koo abbaa ijoollee koo akka taate haga ammaatti hin bara. Si qalee si ajjeesetan dhiiga kee lolaase harka kiyya dhaqee seeraaf kenna. Kana kan hin barbaadu. Kumee naan jedhe maqaa kiyyan kaasin maqaa kee seexannaa kaasu dhiiga kee lolaasan harka koo seera kennuun barbaadu. Kan hin barbaadu kana qofa. si jaaladheera. Galatoon neebichiti janatti kon qabaanis sin jaaladha. Sitti meera bara. Akka kanaaf oni si wajjin jiraachuun barbaada. Hicciitiin kiyyas kanuma. Si wajjin jiraachuun barbaada. Kanuma hicciitiin. Maal? Jaalalli kan kee kun kan hojii keenya cimsoo ta'e malee kan dhuunfaa kan keetii kan taane bari. Yaa Waaqayyo. Tole maal gochuun qaba ture? Maal gochuun qaban ture? Haala kanaan iccitii siif himame wajjiniin akka awwaalamtu bari.
Maaloo doktar. Maaloo nan ajjeesina. Maaloo natti hin taphatinaa doktar. Haati koo dhibamtuudha. Dhibannoo dhandhuuti. Jallis. Ilaa doktar. Kunu waan tokko kunu. Iccitiin gidduu jiru. Baastee nama tokkotti hin tataanan arraba kan keessa sirraamu. Kunu doktar. Eeyyan. Waan tokko hin dubbadhu. Afaan takka dubbadhu. Bayyam. Tole. Ifama garuu daa'it akka dubartii tokko akka itti nagaadhattus barbaade miti yookaanis akka itti jaalala kootiin miidhagdu barbaade miti. Maarree heeru. Ambar jaalala keetiin miidhamaa jira. Hojii koo tasgabbee hojjechuu hin dandeenye. Qabeenya abbaa kootii sababa kootiin yoo harca'u ija koo dunuunfadhee gurra koo cufee bar jaalala kee qofa yaadaa jira. Ka'an akkas hin taane irra deddeebistee jira daa'it. Jaalallee qabdu. Ati immoo yeroo hundumaa cimina jaalala kee qofaa osoo hin taane dadhabina isheellee qajeelchitee hojii jiraachuu qabdu. Kan akkana gorsituuf hin kennitu. Heeru. Wanti sirreessuuf waggaa hedduuf yaalee wanta argadhe ganamu. Hiriyaan jaalalaa bari daa'it. Hojii yeroo dheeraatti kan qaramudha bari. Obsitee amala barbaadduun jaalallee kee ijaaruu qabdu. Ani kanaan booda kan barbaachisu wajjin jiraachuu. An jaalallee qaba bari daa'it. Maal? Eeyyee. Barnootaaf biyya biraa deemee hanga dhufutti eeganii jira. Kanaaf waan tokko si gochuu hin danda'u daa'it. Akkam oolte? Nagaa galata rabbii. Manni inspektara Asaantii isa kana? Eeyyeen isa kana siniin. Lakki atillee nan beektu. Ani hiriyaa isheeti wajjin hojjenna. Tole seenaas. Fayyumaa miti? Fayyaa galata. Atillee nan beektu bareedduu too anatti si beeka malee. Anas hin beektani maqaan koos bareedduu miti. Sirriidha. Bifa keeti malee maqaan kee bareedduu miti. Bareedduudha soo siin jedhe immoo sitti xiqqaata malee sitti hin baay'atu. Jettaniire? Maal nan balleesse? Lakki. Maalan godhaa waaqa kana? Waanan isa godhe hin beeku. Maalinni maal taatan? Ilaa ganamaa ka'ee amma galgalaatti kun akka fardaatti hin gulufa. Jechuun naaf hin galle maal jechuu barbaadaniiti? Maaloo kun sitti dulloomnanii miti isinii jettee kan na waamtu. Kanaaf waaqatti iyyuu ture? Maarree. Ani kabajaaf jedhee waan aadaa ta'eef malee ani umurii keessaniif jedhee miti. Eeyyee gaagiifti koo akkas naa jedhi malee akkas naa hin jedhi malee. Maali gaa bareedduun akka keetii kun ol seenii naan jechuun dagatte moo maa inni saree? Maaluu siin dagadhee miti oduudhaan na qabde miti. Homaa miti. Tole haa ta'u. Yeroo baay'ee. Elaa bareedduu tiyya. Asaantiin si argachuu ishiitti rabbumati ishii jaalata dhugaan sin jedha. Maaliif? Akkam? Bareedduu akka keetii kana nama amala akkanaa qabu kana argachuun ishii elaa ati bareedinni kee dhugaan sin jedha akkana jedheetoo dubbachuu hin danda'u. Akkam maal jechuu barbaadanii? Dhugaan sin jedha bareedduu akka keetii argachuun ishii baay'ee na dhiba. Ati modeelistiidha. Bareedduu addunyaati. Tokkichattuu akka nimni.
Inspektar asaantit bilbila namaa akkanaatii riyaa keessanii kenne akkan jenne adara. Ani fi inspektar ila mana barumsaatii kaanee umurii baay'ee waliin dabarsine. Bakka hojjetittis waliin hojjenne. Kanaafuu waan kana dhageenyaan hojjettu mana kootii situ mana kootii baasi jettee anaan waldhabe. Kanaafuu icciitii kana nama tokkichatu. Tole homaa rakkoon. Adara. Jadi gaa nagaatti. Tole gaa homaa iyyuu hin diddani. Homaa rakkoon hin jedhu. Jadi. Dai. Agarta. Kun ga'ee hojii keetiiti. Hojii siif kenname haala gaariitii waan baateef qarshiin kun akka siif kennamu murtaa'e. Kun kan kooti doktor. Ammas hojii siif kenname sirriitti fiixan baata taanaan itti siif dabala. Qabi. Galatooma doktor. Taa'in xumurre. Isa kana immoo hojjettuu ishiitiif kennita. Maal godhi jedheeni? Yoo ishiin hojii ooltee galtu nyaata wajjin akka kennitu itti himta. Maaliif rifatte? Lakki jechuun akkamitti kennama jedhee malee waan biraati miti. Akka itti kennamu yoo nyaanni kennamuufi qophaa'u nyaata wajjin bulbulamee akka itti kennamu itti himta. Yoo kennu sodaatti hoo? Kun waan nama sodaachisu hin qabu. Dawaan kun hojii isaa kan jalqabu tureeti. Garaa keessatti guddachaa kan dhufu. Kanaaf wanti ishee shakke tokko illee jiru. Akkas taanaan waan rakkoon jiru hamma hin kennaa jiru. Garuu dawaa kana watti keertu tokkichise arguu qabu. Homtu rakkoon hin jiru. Tole. Jawaatu qaba. Miidhagina keetiin miisi Oromiyaa miisi Itoophiyaa fakkaata dhugaas hin jedhe. Latti baay'istan. Lakkin baay'anne sitti xiqqaata malee. Ati miisi Oromiyaa miisi Itoophiyaa miti. Miisi Afrikaa miisi addunyaa dhoos hin jedhe dhugaas hin jedhe. Tole amma reefu na baay'istan. Lakki sitti hin baay'atu. Elaa yeroo tokko bareedinni qaama duwwaa miti. Isa keessattuu amala kee akkatti kun una keessumsiisa buna naan jette shaayii naan jette kana caalaa maaliin kun hundumtuu bareedina dhugaas hin jedha ani kanan jedhu bashu hamma yoomitti hojjettuu mana kanaa taati ati umurii kee mana kanatti fixxas hin jedha. Maalan godha jettaniiti kuni carraadha. Carraa miti kuni carraa miti gonkumaa ta'uu hin qabu bareedina qabda amala qabda waan hundaa waan guutuu qabda. Yeroo tokko addunyaan kun baay'ee nama dhibdi. Bareedduun akka keetii gonkumaa hojjettuu mana kanaa ta'uu hin qabdu. Dhiifa manaa godhiiti yeroo tokko miilatu garagalee mataa hooqaa kan jedhan sun dhugaadha. Hojjettuu mana kanaa kan ta'uu qabdu inspektar asaantiidha malee sii miti dhugaas hin jedha. Akkanan jedhamu dogongortanii. Dogoggora waan hin dubbadhe tokko hin qabu waan sirriin dubbadhe. Yeroo tokko dhugaadha carraadha. Garuu carraadha jettee akkasitti taa'uun qabdu dhugaan siin jedha. Maalin godhanii maalin gochuu danda'a? Dhiisime egaa amma kana yaanis eegeera
Inspektara Saantiin waan dhuftu natti hin fakkaatu mee ka'eetan deemanan ariifadha. Amma dhufti amma maaliif ni ibdan? Lakki iddoon hin deemuun qaba. Jechuun obboleessi kiyya tokko biyya Ameerikaatti har'a magaala kana gala. Kanaaf isa simachuun qaba. Biyya Ameerikaa jechuun biyya alaamu? Eeyyee Ameerikaa irraas gala. Kanaan dura si'a meeqanatti bilbilaa ture. Intala bareedduu wayii kan aadaa koo beektu naa barbaadi. Nan fuudhaa naan jechaa ture. Waan hundumaan fuudhin mari'annaa koottuun jedheen har'a galgala kun magaala kana gala. Marree bareedduun guuteetti. Argitee fiire? Ay bareedduun eessaa argamti? Yoo argamtes yoo qaamaan bareedduu taate amalaan bareedduu miti. Waan hundumtuu faalladha eessaa argamti jetteeti. Ta'us yoo barbaada hin dhabamtu jedhee yaadu. Isallee hin dhabamu. Kunoo rabbi gaarra waan mana kana na fideef hin beeku sin jedhe. Bashuunaan jettee miti? Eeyyee. Mee waan hundumaafuu bilbila qabdaa? Bilbila nan qaba. Natti meeqa bilbilli kee? Duwwaa 9. Duwwaa 9. 13. 13. 88. 88. 40. 40. Tole egaa waan ajaa'ibaati. Waan hundumaafuu siifan bilbila. Ila icciitii kana nama ammas taanaan dhimmi walgahii keenya addaan kuchisiisee isheen qorannoodhaaf dhuunfaa mataa isheetti murteeffattee deemtu naaf hin galle. Dhugaa jette Saajii. Komaander. Haa ta'u. Eenyu akka mo'atu walumaan ta'a. Saajii. Fageenya dhiyootiin sochiishu hunda hordofiitu gabaas naaf laata. Ajajamaadha. Jaalalli dhugaa akka galaanaa yookaan akka laga guutee tasa namatti himuu danda'a. Waan tokko si gaafadhame. Dubartiin tokko akka tasaa taate hin jaalladhee du'uu kootu hin jette maatii taate. Jaalala malee walitti hidhamuun akka anaaf boontuu warra rakkachuu ta'a. Agartee daa'imti. Kan koofan keessa akkasuma. Maal? Jaalalli waliin jettee akkuma hordoftu. Icciitii kana garuu akkana irraa tuffattuun barbaadu. Icciitii kana nama kamittuu himee hin beeku. Waadaa akkanaa galtuun barbaada. Waadaa siif fakkaata. Na amani. Ilaa roobdu. Ani baay'een si jaaladha. Laphee korreen si jaaladha. Galatuma. Kanaafuu ani